Jiraachuun nutti ulfaateera jireenya dachee kanarraa kan abdii nu guutachiisu wanta baay'ee isaa agarraa kakunuuf galtee yaadadhu isa daafeen nufaa jettee dafiinuuf kottu aadaraa siin jennaa nuti ijoolleen kee amma yoomitti miidhamnaa dachee kana gubbaarratti ati soodala ishee dhabdee yeroon daa'imman lolaafti garaan namoota hundumaa yaa Yesuus gaddaan guutame rakkoo keenya kana laalii dafiitii nuuf birmadhume sabnati dhiiga keen bittee maaliif akka rakkata hundumtii keenya wal geenye siin jannaati maaranaata. Ta'aa jiraan amilee namatti noru hunduu birrannaan jiraata nyaaba tokkotti illeen tolu nagaadhaan ba'anii galuun yaaddessaa ta'eem yaa gooftaa wanta baay'eedhaan miidhamne yaa Yesuus ati yoom dhufta amma yoomitti miidhamnaa dachee kana gubbaarratti ati soodala ishee dhabdee yeroon daa'imman lolaafti garaan namoota hundumaa yaa Yesuus gaddaan guutame rakkoo keenya kana laalii dafiitii nuuf birmadhume sabnati dhiiga keen bittee maaliif akka rakkata hundumtii keenya wal geenye siin jannaati maaranaata. Garbaaf birmaduu jedheetu saba keetu wal qoqqoodee hiriyaa waliin deemutu wal jibbeetu waliin oodee dhalataan keenyan guddatu maaliif akka ta'e beeknu lubbuu hedduun nurkaa dhume yaa Yesuus utuu si eenyu amma yoomitti miidhamnaa dachee kana gubbaarratti ati soodala ishee dhabdee yeroon daa'imman lolaafti garaan namoota hundumaa yaa Yesuus gaddaan guutame rakkoo keenya kana laalii dafiitii nuuf birmadhume sabnati dhiiga keen bittee maaliif akka rakkata hundumtii keenya wal geenye siin jannaati maaranaata. Boqonnaa takkaan argannu harka abbaa ormaa jala yaa Yesuus ati nu baafadhu baay'eetu gaddaan guutame yaa Yesuus ati yoom dhufta kun baay'ee nu sodaachise dafiitii kottu yaa gooftaa amma yoomitti miidhamnaa dachee kana gubbaarratti ati soodala ishee dhabdee yeroon daa'imman lolaafti garaan namoota hundumaa yaa Yesuus gaddaan guutame rakkoo keenya kana laalii dafiitii nuuf birmadhume
birmadhume sabnatii dhiiga keen bittee maaliif akka rakkata hundumtii keenya wal geenye siin jennaati Maaranaata. Jiraachuun nutti ulfaateera jireenya dachee kanarraa kan abdii nu guutachiisu wanta baay'ee isaa agarraa kakunuuf galtee yaadadhu isa daafee nuufaa jettee dafiinuuf kottu aadaraa siin jennaa nuti ijoolleen kee amma yoomitti miidhamnaa dachee kana gubbaarratti. Ati soda lashee dhabdee yeroon daandummaan lolaafti garaan namoota hundumaa yaa Yesuus gaddaan guutame rakkoo keenya kana laalii dafiitii nuuf birmadhume sabnatii dhiiga keen bittee maaliif akka rakkata hundumtii keenya wal geenye siin jennaati Maaranaata. Taateedhaarra ta'aa jiran amiilee namatti noru hunduu birrannaan jiraata nama tokkotti illeen tolu nagaadhaan ba'anii galuun yaaddessaa ta'e yaa Gooftaa wanta baay'eedhaan miidhamne yaa Yesuus ati yoom dhufta amma yoomitti miidhamnaa dachee kana gubbaarratti. Ati soda lashee dhabdee yeroon daandummaan lolaafti garaan namoota hundumaa yaa Yesuus gaddaan guutame rakkoo keenya kana laalii dafiitii nuuf birmadhume sabnatii dhiiga keen bittee maaliif akka rakkata hundumtii keenya wal geenye siin jennaati Maaranaata. Garbaaf birmadhu jedheetu saba keetu wal qoqqoodee hiriyaa waliin deemutu wal jibbeetu waliin oodee dhalataan keenyan guddatu maaliif akka ta'e hin beeknu lubbuu hedduun nurkaa dhume yaa Yesuus utuu si eenyu amma yoomitti miidhamnaa dachee kana gubbaarratti. Ati soda lashee dhabdee yeroon daandummaan lolaafti garaan namoota hundumaa yaa Yesuus gaddaan guutame rakkoo keenya kana laalii dafiitii nuuf birmadhume sabnatii dhiiga keen bittee maaliif akka rakkata hundumtii keenya wal geenye siin jennaati Maaranaata.